Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Boo Caalaadha. Har'a kanan isinitti himuuf dhufe dhiibbaa bilbilii fi akkasuma kompiitarri ija keenya irratti qabu kan immoo bilbilaa fi kompiitara yeroo dheeraa ilaaluun dhiibbaa inni ija keenya irratti qabuun isinitti himuuf dhufe. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana namni sababoota garaagaraatiin sababa hojiitiinis haa ta'u sababa biraatiin kompiitara ilaaluu irratti yookaan immoo akkasuma bilbila ilaaluu irratti yeroo dheeraa dabarsaa jira. So inni kun immoo wanti faayidaa qabu kamuu akkuma miidhaa qabaachuu isaa beekamaadha. Inni kun dhiibbaa inni qabu keessaa tokko ija keenya irrattidha. Egaa isuma kana irratti ogeessonni ijaatis waan jedhan qabu. Dhiibbaan ija irra gahu wayitis waan isaan kaa'anii fi akkasumas immoo akkamitti waan kana ittisuu dandeenya. Wanti kun ija keenya irratti dhiibbaa hamaa otoo hin fidin akkamittiin waan kana otomatti fayyadamnu itti fayyadamas otoo hin dhaabin akkamittiin immoo ittisuu dandeenya waan jedhus waan kaa'an jiru ogeessonni jaa'e. Anis isuma sanaan har'a isinii qooduu dhufe. Isinis hanga dhuma sagantaa keenyatti viidiyoo kana ilaaluudhaan nu wajjin turaa. Warri immoo chaanaalii keenya har'a haaraa dhuftan welcome to our channel jenneerraa baga nagaan dhuftanii chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a nu wajjin turaa. Egaa akkuma namni kamuu beeku yeroo ammaa kana yeroo digital miidiyaa keessa jirra. Yeroo digital miidiyaa kana immoo namni hedduun kompiitaraa fi bilbila irratti sa'aatii dheeraa dabarsa. Warri kun sababa hojiitiif jecha, warri kun sababa bashannanaatiif jecha, warri gariin immoo sababa odeeffannoo argachuufis ta'uu danda'a. For different reasons namni yeroo dheeraa kompiitaraa fi bilbila irratti dabarsaa jira jechuudha. Inni kun immoo karaa biraadhaan ija namootaa irratti dhiibbaa qabaachaa akka jiru ogeessonni ijaa tokko tokkollee dubbataa turan jechuudha. Kanaaf egaa anis waan kana waan ofii hamma tokko beekuu fi wantan immoo wantoota ogeessonni ija kaa'an walitti qabee kanaan waan kana isinitti himuu dhufeef kanaafidha. Egaa akkamittiin kompiitara yookaan immoo bilbila ilaaluun akkamittiin ija keenya irratti dhiibbaa qaba kan jedhu gaafa ilaallu iji keenya kompiitara yeroo ilaallu yookaan immoo bilbila yeroo ilaallu fakkii biraatis yeroo ilaallu iji keenya waan san arguudhaaf jalqaba fakkiin sun karaa ijaatti ergamuu qaba. So yeroo dheeraa yeroo fakkii kompiitaraaf bilbila kana ilaallu imeejii hedduun karaa bireeniititti ergamaa jechuudha. Imeejii hedduun karaa bireeniitti ergamee deebi'eet mul'ata jechuudha. Innis immoo eestireen waan jedhamu fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti egaa dhiibbaan kompiitaraa fi bilbila ilaaluudhaan ija keenya irratti gahu kun walitti qabaasaa computer vision syndrome jedhama. Walitti qabaan rakkoo kanaa computer vision syndrome jedhama jechuudha. So anis isinitti himuu dhufe har'a waa'ee computer vision syndrome jechuudha. Egaa computer vision syndrome maalidha? Dhiibbaa yookaan immoo rakkoolee ija keenyarra sababa amma jedhe kanaan gahan kun walitti qabamee computer vision syndrome jedhama. So egaa akkamittiin waan kun himee akkamitti mallattoo akkamii qaba yoo waan kun happen ta'e mallattoon inni qabu maalidha waan jedhu gaafa ilaallu mallattoon jalqabaa wanti kun agarsiisu yoo jiraateef iji boba'uu yookaan immoo ija gubuudha. Akkasumas iji diimachuun illee mallattoo waan kanaati. Kana malees immoo yeroo tokko tokko iji isaanii fakkii lama arguu kan double vision jedhamu yookaan immoo fakkii tokkichi fakkii lama ta'ee yookaan immoo objektii tokkichi objektii lama ta'ee itti mul'achuu waan akkasii fa'aan jira. Hundarra garuu ija diimachuu ija hooksisuu main sibtamii isaati yookaan immoo mallattoo ijoo isaati jechuudha. Kana malees yeroo tokko tokko morma dhukkubuu, mataa dhukkubuu fi dhukkubbiin duddaallee darbee ni mul'ata jechuudha. So kunniin mallattoolee computer vision syndrome kanaati jechuudha. Egaa baay'ee mallattooleen kunniin jiraatan malee garuu immoo wanti ragaadhaan hin mirkanoofne kompiitara yeroo dheeraadhaaf fayyadamuun yookaan bilbila yeroo dheeraadhaaf fayyadamuun permanent damage yookaan immoo miidhaa duubatti hin deebine ija keenyarraa ni ga'a waan jedhu hin jiru. Wanti proof ta'e hin jiru. Garuu kunniin rakkoolee mallattoolee rakkoo kanaati. Egaa qorannoon tokko akka agarsiisutti namoota bilbila yookaan kompiitara fayyadaman keessatti naannoo 50% haga 90% keessatti mallattoolee kanneen keessaa at least mallattoo tokko ni qabu jedha. Namoonni waan kana fayyadaman yoo xiqqaate mallattoolee dura jedhe san keessaa mallattoo tokko
ni qabu jechuudha. Parsantii 50 haga 90 namoonni ta'an. Kanaaf kana jechuun very significant. Namni baay'een at least mallattoo kanneen keessaa tokko ni qaba jechuudha. Tarii isinis mallattoo kanneen keessaa tokko qabaachuu dandeessu hin beekamu. So waan kana immoo akkamittiin ittisuu dandeenya kan jedhutti gaafa deemnu egaa mallattoolee isaan ganoo jenne akkamiin ittisnaa yookaan immoo akkamiin waan kana ofirraa dhoowwarraa kan jedhudha. Qabxii baay'ee ijoon jechuudha. Egaa innis tarkaanfii arfan wayiitu jira. Tarkaanfii arfan keessaa tarkaanfii tokkoffaan teessuma deskitooppii keenyaa sirreessuu. Yuuzaalii fakkeenyaa kompiitara fayyadamnoo ta'e teessuma deskitooppii keenyaa sirreessuu qabna. Teessuma deskitooppii keenyaa akkamitti sirreessinaa? Tokko deskitooppiin nu ilaallu kan immoo itti fayyadamnu sun qixa ija keenyatiin xiqqoo gadi ta'uu qaba jechuudha. Levelii keenyaa gadi ta'uu qaba jechuudha. Akkanatti ol jechuu hin qabnu, akkanattis baay'ee gadi jechuu hin qabnu. Qixa ija keenyatii xiqqoo gadi ta'uu qaba. Kanarratti dabalatee immoo fageenyi nurraa qaburree murteessaadha jechuudha. Baay'ees nurraa fagaachuu hin qabu, baay'ee nutti dhiyaachuu hin qabu. Naannoo seentimeetira 50 haga 70 nurraa fagaachuu qaba jechuudha. Seentimeetira 50 nurra siquu hin qabu, seentimeetira 70 illee nurraa fagaachuu hin qabu jechuudha. Kanaaf naannoo seentimeetira 50 haga 70 fageenya nurraa qabaachuu qaba. Gadis baay'ee jechuun qabu, olis baay'ee jechuun qabu jechuudha. So teessoo kompiitara keenya haala kanaan sirreessuu qabna jechuudha. Kun yoo ta'uu baate yoo baay'ee ol jedhe yookaan gadi jedhe yookaan yoo baay'ee nurraa fagaate dugda keenyaaf illee rakkoodha jechuudha. Dugda keenya illee dhukkubsuu danda'a. Yeroo akkasitti baay'ee hiixannee too ilaallu, yeroo akkasitti ol jennee ilaallu, yeroo akkasitti gadi jennee yeroo dheeraa turre waan ta'eef inni sun even ija malee dugda keenya irratti illee dhiibbaa waan qabuuf teessumni kompiitara keenyaa yookaan deeskitooppii keenyaa baay'ee maatar godha jechuudha. Kanaaf teessuma deeskitooppii keenyaa haala kanaan riarreenji godhachuu qabna jechuudha. Inni tokkoffaan isaa. Inni lammaffaan ija keenyaaf boqonnaa kennu. Ija keenyaaf boqonnaa kennu. Ija keenyaaf boqonnaa akkamitti kenninaan jedhuufi rule of 20 jedhamu jira. Seera 20 jedhu keessatti jira. Seera 20 kun akkamii kan jedhuufi namni tokko kompiitara yoo ilaalu yookaan immoo bilbila gaafa ilaalu daqiiqaa 20 ija isaa boqochiisuu qaba. Daqiiqaa 20 ija isaa akkamitti boqochiisaa? Tokko fageenya fiitii 20 yookaan immoo faana 20 fagaatu ni ilaalaa jechuudha. Fageenya faana 20 jechuun naannoo meetira 6 jechuudha. Ija isaa kompiitara yookaan bilbila isaa irraa kaasetti bakka biraa naannoo fageenya meetira 6 kan ta'u ni ilaalaa jechuudha. Inni sun 20 fiitii 20 yookaan faana 20 isa san ni ilaalaa. Isa san kan laalu immoo dureeshinii naannoo sakandii 20tiif ta'uu qaba. Allis naannoo sakandii 20tiif faana 20 achitti daqiiqaa 20 ilaaluu qaba jechuudha. Bakka biraa kompiitara yookaan bilbila isaa ija buqqifate jechuudha. Kun rule of 20 jedhama. Seera 20 20 jalqabaa daqiiqaa 20 inni ittiin boqonnu sanidha. 20 itti aanu immoo faana 20 irratti ilaaluu qabna. 20 ishee sadaffaan immoo sakandii 20f ija keenya bakka biraa san ilaaluu qabna jechuudha. So inni kun tarkaanfii baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraadhaaf daqiiqaa 20 caalaaf bilbila keenyarra walitti fufiinsa ilaaluu qabnu jechuudha. Daqiiqaa 20 wayii yoo ilaalle bakka biraa ilaallee deebinee akka amma jedhe kanatti sakandii 20f sanaa oliif bakka biraa ilaallee itti deebinee ilaaluu qabna jechuudha. Kompiitara isaa ta'u bilbila keenya. Kun tarkaanfii baay'ee murteessaadha. So tarkaanfii lammaffaan isa kana. Tarkaanfii sadaffaan balaqqeettii to'achuu. Balaqqeettii yookaan immoo gileer. Balaqqeettiin kun egaa ispeeshaalii yeroo kallattii ifa alaa galuu fi ifa kompiitara yookaan bilbilli keenya keessa jiru sun wal madaalchisuu qabna. Akkasumas immoo laayitii atmosfeera laayitii fi laayitii kutaa sun nu keessa jiru sanii fi laayitiin bilbila keenyaa yookaan kompiitara keenyaa wal madaaluusaa mirkaneeffachuu qabna. Maaliifin laayitiin atmosfeerii sanii yoo baay'ee gadi bu'e laayitii kompiitara keenyarree baay'ee ol kaasuu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun fakkeenya dukkanaa fi bakka ifti gadi bu'aa ta'etti kompiitara yookaan bilbila ifa ol kaasnee ilaaluun sunillee dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf isa san wal simsiisnee laayitii divaayisii keenyaa san sirreeffachuu qabna jechuudha. Kana malees wantoota akka diimer laayitii fa'aa fayyadamuun ni danda'ama. Akkasumas immoo anti-gileer fayyadamuu anti-gileer appilikeeshinoota yookaan deeskitoop irratti waan anti-gileerii fayyadamuun faanillee rikoommaandii ta'a jechuudha. Kanaaf tarkaanfii sadaffaan isa sanii. Tarkaanfii arfaffaan immoo ifa to'achuu. Inni amma isiniin jedhu kun balaqqeettidha. Inni tarkaanfiin biraa ifa bilbilarraa yookaan immoo kompiitararraa to'achuu barbaachisaa jechuudha. Kana jechuun ifti
kompiitara keenyarraa yookaan bilbila keenyarraa kontiraastii isaa biraayitnesii isaa maal kunirree maatar godhaa jechuudha. Isaan kana kontiraastii isaa haala nuu mijatuun sirreeffachuu qabna jechuudha. Mana hojiitti yoo ta'e haala nuu wanti kun yuuzaalii namni baay'een akka rakkoo qabuutitti waan hin lakkoofneef irratti hin hojjetu jechuudha. Garuu immoo wanti kun rakkoo waan qabuuf wanna sasalphaa fi tarkaanfilee namni kamiyyuu gochuu danda'udha jechuudha. Kanarratti ammas tarkaanfiin biraa kan namni tarii baay'ee nootiis hin goone ija keenya dafnee libsachuun irree baay'ee maatar godhaa jechuudha. Ija keenya dafnee yeroo libsannu imimmaan ni jiraata jechuudha. Garuu immoo san gochuu nafnee ija keenya otoo libsate sa'aatii dheeraa yoo turre iji keenya goguu danda'a jechuudha. Kanaaf diraayinasii sun illee sanirraan dhufuu danda'a jechuudha. Computer vision syndrome kun irree baay'ee main isaa diraayinasa yookaan goggoguu ijaati jechuudha. Jecha tokkoon tarii yoo ibsamuuf yaalamu goggoguu ijaatii fi rakkoolee goggoguu ijaati wal qabatan jechuudha. Maaliifin iji nama tokko yoo goggoge yeroo libsatu illee isa quuquuqaa, isa gubaa akka ammas jedhe san mallattooleen akka double vision kuffaan illee san booda jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ija keenya goggoguu jalaa baasuudhaaf dafnee libsachuun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa tarkaanfiin kun nama jabaa qofaaf fudhatamuu hin qabu. Daa'imman irratti illee fudhatamuu qaba jechuudha. Yeroo ammaa daa'imman taabileetiin maal kun ni bitamaa fi ni kennamaa fi yookaan immoo kompiitara ni kennamaa fi daa'imman kunneen yeroo hundaa geemii irratti yookaan immoo muuvii adda addaa ilaaluudhaan yeroo dheeraa irra turu. Isaan kun daa'imman iji isaanillee dhiibbaa isaan irratti akka qabu waan hin beekneef sa'aatii dheeraa yoo turan daa'imman kunniin illee akkuma amma jedhe kana rakkoon amma jedhe kun daa'ima keenya irree ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf tarkaanfii kana daa'ima keenyaaf illee ni barbaachisaa jechuudha. Egaa daa'imman illee tarii ajaja kana hordofanii deemuu baatan maatiin itti gaafatamummaa isaanii fudhatanii daa'imman kana rakkoon kun akka ija isaanii hin mudanne taasisuu qabu jechuudha. Kanaaf kanadha. Har'a kanan isinitti dhufes kanuma I think waan hedduu irraa barattu jedhee yaada. Isinis viidiyoo kana yoo jaallattan laayik gochuun dagatinaa. Yaada yoo qabaattan akkasumas immoo gaafii yoo qabaattan kommentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Fayyaa ta'aa.